akkaataa qabannaa citii keetii jaaladheera. Hojii gaarii hojjetaa jirta. Garuu wanti ta'e wayii na dhiphiseera. Maalni? Jirraa fi hireen akka isaan walitti dhiyaatan akka isaan wal argan gooneera. Inni kun gaariidha. Garuu immoo akka jirraa fi hireen wal argaa jiran gammeen akkam barre yoo goone yoo utuun itti mee'unaan jechuudhaafi? Eeyyeen akkamitti barte? Anis yaadaan ture. Kanaaf maal yaaddaree sababa quubsaa ta'een jirraa namansiisnu taanaan durseetti himuun sanuudha. Isa sitti yaadeera. Maalitti yaadda? Akkuma ati beektu jirraan anaan baay'ee na jibba. Kanaafuu anumaan sababa godhattee karaa kootiin dhimma itti baataa jechuudha. Akkamitti? Ani kanan sii sodaadhu haala qabannaa kee kanaan qaxalittiin akka kooluu kee jalan galleedha. Akkam? Akkaataa ati hireetti dhiyaachaa jirtu kanaan kana. Kana caalaa akkan araada isheen qabsiisne sodaachuu qabda. Inni immoo kana caalaa dhufaataadha. Ani qosaaf hin jedhe. Ta'uyyuu immoo garuu ani waan tokko yaadaa ture. Maal? Walitti dhiyeenya keessan lamaan gammeen beekuun qabu. Sitti fakkaatu? Sababni isaa? Argitee miti hariiroo jaalalaa isaan waliin qaban. Hariiroo jaalalaa gammee firee keessatti qormaanni baay'ee baay'ata. Itti milkaa'an jiran. Kun maaliif waan ta'aa jiru sitti fakkaata? Kunillee beekamaadha bara. Sababa seexanni sun gidduu isaanii galteefidha. Jirra. Isheen kan isaan gidduu isaanii galtuuf oduun hundumtiyyuu deemee ishee bira waan jiruufidha. Kanaafiyyuu jaalalli isaanii jabaatee hariiroo isaanii akka itti fufuu danda'aniif oduun kamiyyuu akka giiftii biraan geenye gochuudha. Inni naaf galeera. Garuu kun isa duraan naan jette waliin maaltu walitti fida? Jechuun koo gammee dhoksuun maaliif barbaachise? Jirra yaadi malee. Walitti dhufeenya sii fi hiree gidduu jiru giiftiin barraan ammas irra deebiidhaan shira kan biraa xaxuu jalqabdi. Oduun kamiyyuu otoo akka feete dhoksiteeyyuu akkamitti akka ba'uun beekamu. Garuu immoo ati fireen hariiroo qabdan iccitiidhaan yoo qabattan karaa kamiiniyyuu giiftiin dhaga'uu dandeessu. Ofii keessaniif keessumaa immoo gammee fireedhaaf jettanii iccitii kana qabachuu qabdu. Kun immoo kan ta'u yeroo muraasaaf. Sana booda giiftiin shira kamiyyuu yoo yaalte akka milkaa'uuf hin dandeenye ni barti jechuudha. Ammaaf garuu immoo karaan nuti ittiin giiftii dhoksuu dandeenyu isa kana qofaadha. Ofii keenyaafis keessumaa immoo gammeef hireedhaafis jechuudha. Kanarraan gaatee dhiisi tole. Balleessaan kottuma caalaa dhufe miti. Maal jechuudha? Kan koo xiqqaatiin siif urjii gidduu gale. Akkas naan hin jedhin siin jedheen ture. Isheen maal goote anatu balleessi. Akkan tasgabbaa ofirra deddeebitee natti maa turte. Akka barsiistuu tokkottis waan ishee irraa eegamu hundumaa gooteetti. Obboleettiin akka jakootti ilaalu rukutuudhaan wanti sirriin isheen goote. Gammee kun maal taate? Humaan taane qofa akkanaan hin jenne fuula kee irraa beekama. Dubbachuun barbaadu yoo ta'e. Hanga haasaan si jibbisiisutti si taasifte miti.
rakkoon qabu. Yoo namni sun waa si fayyaduu baate illee yoo yaada kee hirteef waan tokko natti fakkaata. Jirraa waa'ee rigaa fadheen ture wal argite nutti jedhe. Waliin argine qofa naan jedhe kanaan hin jenne. Eeyyee jirraan yeroo lama na sobe. Hiriin immoo yeroo tokko. Amma wanti hundumtu waan siif garee natti fakkaata. Jabaadha. Wanti guddaan dhugaa jiru beekuu keeti. Hammam akka inni nama miidhamu naaf gala. Baay'ee nama ajaa'iba. Hiriyaa takka lubbuu keetitti jaallattu. Hiriyaa kee waliin moo? Kanallee dhiisuu wayya. Bai. Himbo. Utuu rakkoon tokko hin uumamin mana koo gadi dhiisiti naaf gahe. Yeroo tokko qofa na dhaggeeffadhaati sana booddee isiniif hambaa. Kumaa wantaan si dhaggeeffadhu. Maal nutti himtire? Ilaa si qofa miti bara obboleettii isaatiif kan dhukkubsatu. Milkii mucaa daandii irratti guddatedha. Maatii daandii irra jiraatan irraa kan dhalate. Kanaati isaa irraa duute. Abbaan isaa haadhas abbaas ta'e kan isa guddisedha. Abbaan isaa isa guddisuu jecha otoo hojii guyyaa hojjetu gamoo irraa kufee duddi isaa miidhamee hanga har'aatti siree irratti hafeera. Mucaan kun jireenya itti bitaachee waan godhu wallaalee kan jiraatu. Argitanii milkiin maaliif maallaqni akka isa barbaachisu? Takkaa abbaa isaa gargaaruuf akkasumas immoo jireenya injifachuuf waan godhudha. Kanumadha. Nama akkamitti ani garuu osoo beekni isa gaddisiise waan namaan jedhamu hin qabneen hunda isaan jedhe. Amma deemin ifama gaafachuu qaba. Maal akkana jibbisiisu beektaa? Jechi jedheen ture jedhu. Kanaafuu jedheen ture yookiin immoo akkasiin godhinsiin jedheen ture siin jedhu. Garuu wanti guddaan yeroon gahee dhugaa jiru hundumaa ofii keetiin beekuu keeti. Dammaqii gamme. Shira sirratti hojjetamaa jiru kana beekuudhaaf fagoo osoo hin taane ana ishee bira jirtu kana laali. Yeroo kanatti waan akkasii waan hin danda'e yaadusti fakkaata. Haamilee cabeen miira ganameen hariiroo biraa moo gifti? Naaf gala. Amma humaa godhisiin jechaan jiru. Garuu waan tokko yaadi. Yeroo hireen irra deddeebitee si miidhaa turte keessatti kan si waliin ture ana qofadha. Ammas immoo yeroo haamileen kee cabee shirri meeqa sirriitti xaxamu ansi dhiisee hin deemne. Si waliin waan hundumaa qooddadheera. Kaleessa yeroo isheen si dhiistee deemtutti si waliin hin ture. Har'as yeroo gadda keetii immoo si waliin hin jira. Kana qofa yaadi. Tole. Seenaan milkii baay'ee nama gaddisiisa. Garuu sitti haarukuudhaaf homaa tokko iyyuu waan jijjiiruu hin qabu. Akkamitti reeru gutta? Obsa kooftadhee miira koo to'achuu waan dadhabeefidha. To'achuu qabda turte. Miira kee to'achuutu sirra ture. Ani bar guyyaama tokko illee rukutuu mitiiti harka kootti aggaamee hin beeku. Mucaa ayyaana qabeetti kana kanan guddise uleedhaan rukutee miti. Rukutuu dhiisiiti namni biraan iyyuu yeroo ishee bukkeetti rukutamu akka isheen argitu hin barbaadu. Amma makkan ishee sassadhu siif hin galle jechuudha. No. Wanti kun waan akka salphaatti bira dabarru miti. Hireen anaaf jireenya kooti. Karaa kamiin iyyuu yoo ta'e namni kamiyyuu jireenya ishee keessa akkasiin hin barbaadu. Tole, ifamaan ala maal akkasiin jedhu barbaadda. Dhalli namaa balleessaa isaatiif ifama qofadha jechuu kan danda'u. Sun ifama naaf godha. Na dhageessaa amma dhiifama siif godheera. Kana booda garuu Dhugaa gaddidduu isheetti himee. ishee rukutuun kan biraadha. Utuuti ishee mufachiiftuu si argee jennaan garuu guyyaan sun anaafis siifis guyyaa dhumaa ta'a jechuudha. Hundaan siif gala. Mufachiisu.
ملكي هلو هري مال ايست تول يا ماما دف مال دهرين مال تات كنت ديما ستي ما كنت Harki kee immoo akka kanatti haa ta'u jedhaniiru doktoroon. Inni akka barbaadetti keessaa akka yaa'uuf. Isa gaafa qotuuti. Ani Efreen hin deebina. Tole jira. Guddaa galatoomaa nagaan oola. Homaa miti yeroo itti fooyya'u deebinee gaafannaan. Tole ni ta'a. Nagaan oli bareedduu kun. Isayyuu mana koo moo? Maal barbaacha dhuftee mammoo? Cufee faan kee mucattiin naan. Akkasiin jedhamaa giifti. Maal ta'e milkiin? Reebameetu haga fooyya'utti nu bira ture. Maal gochaa jirtu? Namoota akka keetti quufan tokko tokkotti boodarra maal akka isaan eeggatutti agarsiisuun qaba. Situ kana narratti raawwachiise jechuudha. Atis daangaa kee dabarte bara. Qarshiitti naaf hin dabaltu taanaan iccitii kee hundumaan baasa. Naan jettee turte. Tole jedhee tan callise. Sanarra dabartee bilbila qabatte sagalee koo waraabuudhaaf yaaltee turte. Tole haa ta'u jedhee tan waan hundumaa callise. Akkan siif obsaa jiru homaa siif galuu hin dandeenye. Isarra dabartee immoo iccitii hundumaa urjiitti himte. Waan kophee mataatti wal xaachaa jiru sitti hin fakkaanne milki. Tole amma abbaa kootti naaf bilbili. Oh, waan inni qabu hundumaarraa fudhadhaa jedheen hin ture. Nan dagadhe bara. Dhiifama.
Garuu eenyutu akkas gochuu danda'a? Ani hin beeku. Waaqayyoo beeku malee ulfaataadha. Dhuguma nama shakkitu hin qabdu? Nama shakkullee qaba. Garuu shakkiidhaan maqaa namaa balleessee cubbuu hojjechuu hin barbaadu. Yoo ishee miti ta'ee hojjennee yaaduu qabna obboleessa koo. Akkuma ati dhageesse amalli milkii rakkisaadha. Nama biraa rakkisee namni sun akkas godhe yoo ta'u. Sitummoo balleesse. Akkamitti? Hin gaafanna jennaan diddee kaa. Akkamitti otoo akka kanatti miidhamee argitu eenyutu siree bijettee gaafatta? Jalqaba fayyummaa isaatu dursa beekte. Boris guyyaa kan biraa qabna hiree. Lakki abbaa koo yaaddeen nagaa kooti. Nagaa kootiin siin jechaa jira. Guyyoota muraasaaf dhufuu hin danda'u. Kanaaf yaaddeen siin jechuufan siif bilbile. Dhugaa homaan taane abbaa koo. Guyyaan qormaata waan dhiyaateef hiriyoota koo waliin qo'achuu waan walii galleefidha. Tole, amma dhufutti nagaan naaf ta'i. Garraamii koo. Amma immoo bilbila abbaa keetii naaf kennite bara. Maaloo abbaa koo maan godhin? Isaa mala keetu murteessa. Si jalaan banne miti? Lakki nu jalaan banne. Nu toota bachaa turre. Madaan isaa akka qoreef natti maa jira. Akkas taanaan gaariidha. Namatti tola. Eeyyee miira sana yeroo yaadadhu qaama koo na surura. Milkii waa'ee isaa yaaduu dhiisi amma. Inni guddaan nagaa ta'uu keedha bar. Nama gaddisiisa. Baay'ee malee akka hin duune akka hin jiraanne godhanii sareeban. Dhugaa dubbachuuf milkiif ilaalcha gaarii hin qabu. Odeessituu fakkeessituu fixa walwaallee namaa ta'uun isaa na aarsa. Garuu akkas ta'uun isaa immoo na gaddisiiseera. Hundumti keenya ilaalcha akkasii qabnaaf turre. Garuu namni haala jiru ofiitiin nama madaalee maqaa namaa yakkaa oola. Kun dogoggora guddaadha. Akkam maal jechuudha? Jirraa maal seete? Hundumti keenya jireenya jiraannu keessatti iccitii mataa keenyaa qabna. Haalli jireenyaa milkiis akkuma kanadha. Haalli jireenya milkii intala baaramtuu sun dhufte jedhi nagaan ol hireen. Jirraa? Atuu osoo ishiin haasofsiisnu dura paanaadoolii itti fudhu mataa si dhukkuba. Hiriyaa sargatteetta. Kan addabaabaayii gubbaa irratti si kofalchiisu. Addabaabaayii irratti lolaaf olii gurra. Kana iyyuu haasaas leenjiseera. Kada booda dhimmi si waliin walitti na buusu hin jiru. Duris dhimmi walitti bu'iinsa keenyaa gammee ture. Dhimmi kan isaa immoo raawwateera. Already harka keetii ba'eera. Sirraa fudhadheera. Kana booda gaceephoo kan kee godhadhu. Yoo yeroo muraasa naaf kennite immoo guutummaa guutuutti akkan sirraa fudhadhe sitti agarsiisuun barbaada. Anaaf qabee taanaan siif milkaa'u. Siif milkaa'eera taanaan immoo durumayyuu kan kun turre jechuudha. Duras isaan jiraachaan turre ammas isaan jiraatu.
gaaffii akkamitti? Barataa tokko reebsisuu jechuun maal akka nama adabsiisu beektu? Daangaa keessa waan darbitan isinitti fakkaanne? Mee maal buufattu? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Nama hamaa akkamitti wanta akkasii kana irratti raawwate? Wanta seexana kana yoo taane kan biraa eenyutu gochuu danda'a? Milkii yeroo kanatti miidhamuu irra darbee qaamni isaa ajajamuu fidee siree irra kan ciisee jiru. Gocha kanatti maal fayyadamtu? Maal fayyadamtu? Amala akkasii seessaatti kan isin fiddan. Mucaan kun qaama miidhamaa ta'e yoo hafe hoo? Kana yaaddaniittu? Inumaayyuu kun ija jabummaa qofa osoo hin taane tuffii guddaadha. Maal? Akkasiin maan godhan? Hanga inni paralaayisdi ta'utti reebu jettee yaadda? Nama akkasiisa godhe beektamu? Maal sitti fakkaata? Waan an beeku sitti fakkaata? Isallee ani beeku. Ilaa, komiteen mana barumsaa gocha kana qoratee bira ga'eera jechuun waggaa tokko fakkaa adabamtan beektu? Mana barnootaa irraa ni ari'amtu. Kuniyyuu yoo xiqqaate. Seenaa. Nama akkasii godhe maaliif nu dhoksita milki? Lakki, anumaa isin hin dhoksine. Nama siree beekatti hin beekne akkamitti si amanna? Dhugumaan beeku. Isin dhiphisnu adeemsa keessa nutti himuu danda'a. Inumaayyuu haala kana keessatti immoo gaaffii akkasii gaafachuun nurra ni eegamu. Tole. Garuu nama wajjin wal lolte yookiin immoo walitti mufatte hin qabdu? Dhiisi malee. Beekamaadha. Giiftii yeroo baay'ee maallaqa isheetu siif kenna waan ta'eef isheetu akkas godhe. Lakki ishee miti. Dubbachuu sodaatte yoo ta'e garuu. Anaaf si yeroo tokko qofaa keenyatti haasofnu. Maal gochaa jirta? Maalan godhe? Obboleetti koo kana keessa galchuu maaliif barbaachise? Kun ifaadhaan barurji. Maalti fedha? Iccitii ishee waan jalaa baaseef reebsisuu dandeessi. Ragaa maalii qabda? Natti mikaa. Ishee shakkamtu godhuuf ragaa maalii qabda? Giiftiidhaaf mo'amuus ta'e caalamuun isheef du'a akka ta'e kan natti misidha natti fakkaata. Kanaaf waan barbaaddu argachuudhaaf aarsaa kamiyyuu akka isheen kaffaltu beekamaadha. Kanaafiyyuu nama daandii ishee irratti gufuu ta'e irratti murtoo fudhachuudhaaf waan of duuba deebitu sitti fakkaata. Silumaayyuu iccitiin ani waa'ee obboleettii kootii sitti himeen ati deebitee ishee shakkamtu goote? Maaliif maal walitti fakkeessita? Sigaa
Mooraa kana gadhiisii naaf ba'i. Maal taatee urjii? Naaf ba'i. Naaf ba'iin sin jedhe. Naaf ba'i. Haalli milkiin keessa jiru kana fakkaata. Nama gaddisiisu maaloo? Baay'ee nama gaddisiisa malee. Eeyyeen baay'ee nama gaddisiisa. Ana giiftii waliin namni walitti bu'e yookaan immoo iccitii koo baasuudhaaf namni yaale. Kanatti isa eeggata. Maaf sodaatte? Atis karoora iccitii baasuu qabda moo? Ani malakki boo lakkee ana waan akkasiin godhu. Eeyyeen akkasiif wayya. Gidduu kana maal taate? Maal jechuudha? Baddeetta dabalatamuu miirri keessa du'eera. Ajaa'iba! Maaltu? Anis keessa kootti akkasuma yaadaa ture. Tarii nama biraa bartee sodaa jedhuun qaba. Har'a immoo yaadni keenya hundumtu tokkumadha. Maal jechuudha? Anis akkasuman siin jechuuf ture. Ani immoo eenyutti baruu danda'a? Anis eenyuun hin beekuu danda'a. Giiftii waliin hiriyummaa haaraa kan uumessidha. Ani waanan sitti himuuf ta'a. Jira miti aniif toominan qaba. Maal jechuudha? Dubbadhu si gochaa jira garuu sitti beekamaa jira? Ni ta'a. Miira gaarii irra hin jiru. Kanaafin akkasiin haasa'aa jira ta'a. Maaliif wanta ati hin dubbattu? Chittaaf. Gammeen gidduu kana natti jijjiirame.
dura shira giiftiitiin kalee sammuu nama hin beekne natti ta'e. Jaalallii fi miirri inni naaf qabu waggaa dheeraadhaaf waan ture natti fakkaate. Amma maal ta'e jedhee yaadutti. Akka akkasin taane waadan siif gala. Onni isaarra si jaalata bara. Akkasin taane taanaan maal ta'eere? Kaleessa shira giiftiitu ture. Nama ni arras shiruma ishee ta'a. Giiftii? Isheen bara injifannoo dhumaatiin natti dhaadatte. Carraa na argatte hundumaan natti qoosoo hojii idilee ishee godhatteetti. Maal godhi siin jetti? Akka hin gammee lammatan argine akka kan ishee godhattu. Abaaramtuun kun tasuma isheef hin milkaa'u. Ture garuu amma kana maaliin ishee miidhe? Daangaa ishee ittiin darbine miti? Hiree dhiisi malee akkas garaan ammaatiin. Tole milkaa'ee fi narraa fudhattee ajanne maal fayyadamte? Ani isheef amma kana hamtuudha? Hiree akkas hin ta'in sirraan bareedu bara. Ani hiree oonnattu jabduu sana malee hiree abbaa argiteef muka mammaksataatu kana miti kanan beeku. Kanaaf akkanan ta'in. Hin dandeenye kaa har'a hin dandeenye. Hiree danda'uun kennaa kee miti. Dhimma yerooti. Lafa kanarra taaqa kee dhabuu dandeessa. Garuu waaqni dhugaa jiru ni arga. Kanaaf wanti hunduun ni sirrata. Maaloo dhiisa akkas hin ta'in. Ani kanan jedhu milki. Waa'ee abbaa keetii dhaga'ee baay'een gadde. Abbaan kee nama gargaarsa barbaadudha jedhan. Abshir, ani obboleettiin koo ituun siif jiru abbaan kee rakkachuun qaban. Dhugaa? Dhugaa. Hanga ammaa tutuun hin beekinsi miidhuu kootiif dhiifama naaf godhi. Homaa rakkoo hin qabu. Kanaafuu akkan si gargaaru ni barbaaddaa? Jechuun koo baay'ees yoo ta'u baate hanga humni koo danda'e jechuu kooti. Eeyyeen utuu na gargaartee natti tola. Maarri maal rakkoo qaba? Dhugaa keetii garuu? Yeah, of course. Kun gaaffii maalii qaba? Tole, baay'ee natti tola. Galatoomi. Garuu moo jalqaba wanti itti naaf gochuu dandeessu tokko jira. Maal? Egaa akkuma ati beektu addunyaan kun waa'ee kennuu fi fudhachuuti. Just take and give jechuudha. Kanaaf maal akkan siif godhu barbaadda? Gammee maal taatetta? Maalin ta'e? Tibba kana sirrii miti. Sitti fakkaateeti malee nagaa kooti. Homaan taane. Nama ni hiree akiyyan beekne na goote. Tole kan koo haa ta'u. Hireen sin gaddisiistu jechuun koo waa'ee kee baay'ee dhiphatti bara. Maal taate jedhee gadduuf? Sababa maal taateef waa'ee koof gadditi? Gammee maal taate? Durba yeroo darbe yoon ishiin arganne nama raadha. Nan du'aaf jechaa turte sana kanatti salphistee haasa'aa jirta? Waan baay'ee quuqamteef hin fakkaattu? Maal jechuudha? Jechuun jirra. Gaafa akkasiin ilaaltu gowwaa sitti fakkaadha? Kunimmoo maal jechuudha? Hireen hawwita? Jechuun hireen jaallatta? Maal jechaa jirta? Anatu durbaati jaalatte hawwaa? Dhugaa isaa natti himi. Hireen jaallatta? Maal akka jechaa jirtu garuu beektaa? Ani akkamtan hiree jaalachuu danda'a? Inumaa ishee gaaffii keetiif deebii kennuuf afaan saaqqachaa jirtu. Kanaaf akka dhoksaadhaan wal argaa jirtan kan na dhoksiteef. Dhiisi sitti haafu.
Sida jalina giftin sammu kee keessatti jaartin natti naasa'e. Maqaa kennee. Waan ani ija koodhaan argedha. Daa'ima sitti fakkaadha moo ituun ija koodhaan arguudha kan nagantan? Dhugaa keeti gammi. Mee jirnaan aaduu hireetan si shakkanaan jedhe. Mana barnootaa keessaa namoonni baay'ee hiriira akka jaallatan nan beeka. Ati garuu isaan keessaa tokko taate jedhee guyyaa tokko iyyuu yaadeen beeku. Jaalalli hiriyaa keetii hawwitaa? Nama gatii dhabaa akkasiiti jedhee guyyaa tokko si yaadeen beeku. Sammuun kee akkamitti akkasitti yaade? Hin qaanofne akkamitti ati? Yeeyyii gogaa hoolaa uffatte jechuun kan akka keeti. Namni ofiisaa saree irraa of eeguu danda'a. Garuu sammuu xurii irraa akkamittiin of eeguu danda'a? Si jechuun akkasi. Nama sammuun isaa xuraa'e. So amma yoonaatti kan barane responsibility qofa osoo hin taane dhaabbata dhuunfaa fi mootummaalee ni dabalata. Kan biraan boqonnaa kana keessatti wanti nuti baranne responsibility share gochuudhaan environmental and cultural heritage ni dabalata jechuudha. Namni gaafii qabu jira? Maalidha yeroo kana barnoonni hin jiru moo? Kana booda mana barnootaa deemuu hin danda'u. Maal? Milkii reebsiftee jedhamee waggaa tokkoof mana barnootaa irraan dhorkame. Maal qabu? Nangad warra komiteetu disiipiliiniif kana godhu. Maarreeti miseensa disiipiliinii miti nu bachiiftuuni. Miseensi disiipiliinii bara akkasumaan kan murtaa'u miti. Dhugaa isaa mirkaneeffatanii. Dhugaa isa kam? Waa'ee dhugaa maaliiti kana taasoftu? Akka hireen milkii reebsiste dhaka. Maal? Ati garuu nama akkamiiti? Akkamittiin obboleettii kee bilisa baasuudhaaf mucaa maan beekne shakkamtu goota? Ila irra deddeebitee obboleettii kee naan hin jedhin. Dhugaa isaa baruu ni barbaaddaa? Kottu.
وانت مسينسا كوميتتي بالبلا ناس افتنوتيم مالي دورجي اينو كسريب سيكا هريتنا ريبسي akkamitti barte namoonni na reebaa turan arfan isaanii gidduutti akkamitti ree walii wal loltanaan jecha na reeban ammoo naa wantetta waan kana dhugaadha jettee amantaa urji akkamitti ni namanu otoo mucaa garraamiin kun hin reebamin dur daqiiqaa muraasa dur akkamitti isheen gadi fuutee ol fuutee isaa arrabsaa turte yaadattu moo ija keen argiteetta bar